sammuutti qabattee dhattee qoricha kana gizee sadii keessattuu immoo gizee na fuutee ba'uudha kaate kan isheen naa kennitu jette. Kanaafiyyuu obboleewwan kiyya wanti ani sirriitti isinitti dubbachuu barbaadu ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessaanu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan kiyyaa deebi'ee dhufee jira har'a dhugaa dubbachuuf baay'isee jechuudha. Keessattuyyuu ijoolleen maamilli as na jala jirta namni kun akkamiyyuu kan viidiyoon kun isin qaqqabee sirriitti deebii gahaan isinirraa barbaada jechuudha. Hamma beektanirraa jechuudha. Innis maalidha? Waa'ee mucayyoo kanaatti badda darbe jechuudha. Niitoorkiin badaa sababa naan hojjennee viidiyoon namaa oonan argee amma akka gaarii dhageeffachuu hin danda'u jechuudha. Naaf hin bu'uu hin dhageeffadhu jechuudha. Garuu hamma ta'e tokko irraa dhageeffadhee ture. Mucayyoon kun wanta kanaa kun kan ta'e taateen kun Beerut keessatti jechaa turtanii. Akkasumas immoo deebi'ee gaafan suuraa kana kaleessa argu waa'een suuraa namticha kanaa na birattis kana dura gaafii ta'ee waan na bukkee jiruu fi irra caalatti namni sirriitti irraa beektan waan kan akka irraa dubbattan waan an barbaadeef jechuudha. Innis maalidha? Mucayyoon kun ani dhufee turtii ji'a lamaa booda haa ta'u kana booda deemtee as dhufee jechuudha. Mucayyoon kun nama sirriitti beeku nama itti dhiyaadhudha. Afaan hin beektu nama haaraa turte. Mucaan asii ishee oofee dallaalaan asii mucayyoo sana oofee maal eessattan si erga jedheeni biyya isheen itti si erga jedhee birrii irraa fudhatee fi biyyi ishee geesse tokko miti. Kan inni nama ishee geesse Beeruuti jechuudha. Garuu jalqaba akkasitti walii galaniiti miti jechuudha. Naannoo birrii 70,000 waan ta'e irraa nyaatetti kan inni erge jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isheedhaan kuyitis erga jedheeni ka'etti gara biraatti kan inni immoo achi kan inni erge jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun akkuma deemtee waa baay'ee rakkoowwan adda addaati kan ishee mudate. Garuu hamma yoonatitti mucayyoon suni baastee akkasitti wanti tokko wanti isheen ifa gooteetu himattee hin jiru. Sababiin isaa tokkoffaa afaan hin beektu lammaffaa ijoollee kamiinuu waliin agarre achitti jechuudha. Kanaaf maaliif akkamitti suuraa kanarraa gaafii qabdanaan jechuun keessan hin oolu. Niitiin isheen bira hojjettu yeroo baay'ee jechuudha deddeebitee jettee qoricha fiddee dhuftee liqimsii. Qoricha kana liqimsii qorichi kun si fayyada naan jechaa turte. Ani garuu irraa fudhee tanan dhokadhee gataa ture. Tani kaameraan na argee na dhiisee isaa hin beeku. Kanaaf gizee lamamoo sadii nageessite manaa fuutee tooniyyuu bakka waan suuraa kanarra gaafii qabasiniin jedhee fanan jira. Garuu amma ani sana dubbachuudhaan duratti namichi kun namichi suuraa mucayyoo kana wajjin baastan kun dhuguma nama gilliidha moo nama biiroo keessa hojjetu moo maalidha inni? Moo jiraataa biyya sanaati moo namni kun lammii Itoophiyaati? Mucayyoon suuraa kana akkasitti namni sun kana jettee baaste wanti isheen gilxii goote irraa dubbatte hin jiru jechuudha. Namoota tokko lama sadi argeera. Gilxii godhanii wanti irraa dubbatan hin jiru. Garuu ammaaf mucayyoon suni riippoortii keessa qabamtee deebi'uun ishee dhaga'een jira. Mee namtichi kun dhugumatti waa'ee namticha kanaati. Kanan ani isin gaafachuu dhufee jechuudha. Maaliif jennaani kan isheen nageessite achi namicha kana bira dhugaan isiniin jedha dhugaa. Mee namni beektan bichaan koomintii jalatti naa barreessaa. Namichi kun lammii achiiti moo lammii Itoophiyaati? Isheen kan mucayyittiin kana daldalaa jirtu beekamaadha already sun jechuudha. Garuu mucayyoon kun bakki mucayyoon kun amma galtee jirtu immoo jara bira. Jara bira isin jedhu Arabuma bira kan isheen galtee jirtu. Garuu jara waliin gallee niitittiin nama kophaa ishee manatti galuudha. Mana teechu yeroo baay'ee jetteerti. Bakka akka barbaaddetti bakka akka isheen itti baatu baay'ee tokko nama sodaachisaa. Ijoollee manaa hin qabdu jetteerti. Taarikaa isheen bakka jiru miti nam tokko namni gilli isaatis hin giliidhaan jiraatu. Seetanyaa daarii immoo maal jedhama wanta akkasii sun jechuudha. Kun jechuun illee afaan koo keessaa bahuu hin barbaadu ture. Waan akkasiiti akka isheen itti manaa baatullee akka isheen itti uffattee baatullee jechuudha. Guyyaa sadii na fuutee baatee jette. Na fuutee baatee kazaa gizee isheen as taa'itii nan dhufa bakka kanaa naan jetteeti achi na teechistee deemti. Mucayyoon kun amma ammaatitti wanti isheen gilxii baasee natti himtee hin jiru. Dhugaan isiniin jedhamee wanti nan isin gaafadhe iyyuu kanaafanan. Tarii mucayyoon kun miirri sodaas itti dhaga'amuu danda'a. Tokkoffaa immoo ani asitti dhufeeni mucayyoo sana Finfinnee kanatti kan ishee bare malee kana dura nama biyya kiyya naannawaa kiyyatti wajjin guddanne taateetii miti akka isaati natti himtee yaada jechuudha. Kanaaf achii booda immoo takka turtee dhuftee na fuuti jechaadha kan isheen jirtu jechuudha. Mee kanaafiyyuu
waa'ee namicha kanaa namni gadi fageessitanii sirriitti beektanii akkasumas waan tokko jechuudha formeeshiniin kun sirriitti akka ifa naa ta'u fananii dubbachuun dura suuraa mucayyoo sanaatis suuraa isheen natti argites baasuudhaan duratti mee isin waan jiru waan beektan irraa ifa naa godhaa dhuguma mucaan kunii namichi kunii nama biiroo achi keessa hojjetu yookaas immoo lammii biyya sanaa ta'uu fi keenya ta'uu adda baasaa natti madha. Kanaaf wanti nan isiniif dhaamu ijoollee haarofte taatanii ijoollee rakkoo akkanaatti saaxilamtan jechuudha. Mucayyoon kun duraa waan tokko iyyuu hin beektu dhugaan isin jedha maaliif gaafa anaaf ishee walitti dhufnu waa baay'ee gadi fageessee itti hime. Tarii akka dhattee rakkoon akkasii si mudachuu danda'a. Yoo xiqqoo mataan dhukkubee jette qorichawwan adda addaa si kennuu danda'a. Ani waan akkanaa rakkoo akkanaa cimaayyuu yaadee osoo hin taane fakkeenyaaf beektan aramni yoo mataan dhukkubee jettanii qorichuma isaanii kan ispaardi beesaa ta'u waan barbaachisaa ta'u fidanii sitti kennanii irraa fuutanii liqimsitan. Inni qimsiin hin jedheenani waan kamiyyuu qoricha jettee isheen sitti kennite yoo mana yaalaa dhaqxee dhukkubsattee warri mana yaalaa sun si marammaranii kuni dhukkuba keetirraa ka'e jedhamee sii kenname alatti liqimsiin hin jedheen. Isheen sana sammuutti qabattee dhaqxee qoricha kan gizee sadii keessattuu immoo gizee na fuutee bahuudha kaate kan isheen naa kennitu jette. Kanaaf iyyuu obboleewwan kiyya wanti nan sirriitti isinitti dubbachuu barbaadu garuu baruu barbaadeen kana jechuudha waa'ee nama isin gaafadhe kana. Kanaaf obboleewwan keenya haarofti immoo akka kanatti deemtanii of eeggannoo cimaa godhaadha dhugaan isin jira. Garuu dheengadda ijoolleen sun akka sanatti qabanii deebisuu isaaniiti hedduutu akkan itti gammade waan itti gammade keessi foonannoo dhayyuu irraan hojjenne jechuudha. Amma garuu gaafa suuraa kana wal qabatee dhufu wanti gaafii ta'ee na bira jiru baay'ee isaa jira waan ta'eef wannicha wal jala na jalaa dhahe. Tarii namni kun nama biiroo ta'uu danda'a wanti hin beeku hin jiru qo'i suuraa nama sanaa argeedhaaf waan addaa dubbachuurra gaafachuun qaba maamila koo kanan jedhu isin gaafachuu dhufe. Kanaaf ijoollee baay'een of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha keessattuu mootuyyuu ijoollee nama Saawudiitti akka ta'aa jiran jechuudha. Ijoolleen akkuma nananii dhufeen ijoolleen 7 ijoollee haaraa addeemi. Biyyuma keenya naannawaan itti guddadhe ollaa keenya jechuudha. Ijoollee sun amma ammaatitti as buuteen isaanii sagaleen isaanii tasumayyuu hin dhaga'amne. Yoo xiqqaate 4 sana ol lakkoofsisaa jira. Kanaaf sa'aatii kanatti jechuudha namoonni asii achi deemaa jiraniyyuu jechuudha amma dallaanonni jechuudha warra asii jechuudha. Akka qofaa sana iyyuu dhoskaniiti miti kan isaan nama oofaa jiran jechuudha. Mucayyoon obboleessa kan kootii hin jirti deemuudhaaf maraatti. Qo'i siin gaafadhaan jedheen dallaala jettee lakkoofsa nama meeqanatti geete nan gaafadhe sadan isaanii gilxii baasanii natti himan. Nama afaan hin beekne bakka barbaannetti erginaadha. Nama afaan hin beekne bakka barbaannetti bakka chaansii isaanii viizaan isaanii dhufetti ergina malee marannee erguu hin dandeenyu. Irra caalatti namni afaan hin beekne amma kan deemaa jiru Joordaanii fi Beeruutii fi Saawudiidha. Warra afaan beeku garuu baay'inaan gara Dubaayis deemaa jiranii ku'iit immoo yoo nama achi qabaatan malee erguu hin dandeenyu naan jedhan namoota baay'ee noo jedhe. Kanaaf ijoollee haarofti maal ta'u jireenya biyya kanaa ilaalanii haala kamiyyuu ilaalanii irra caalatti immoo ijoolleen tokko nama biyya Arabaati dhufe bifaaf uffannaa isaa qofa ilaalanii biyya Arabaa osoo hin ga'iin ajjeesin kan jedhu fa'aa jira. Mucayyoo nama deemtee Beeruutitti akkatti rakkatte isin hin jedhu kuni ani dhugumatti biyya namaa osoo hin ga'in waaqayyoo na ajjeesin naan jette. Dhaqee osoo hin argin waaqayyoo na ajjeesin jette. Har'a garuu ilmaan dhiiste dhiiga bu'aatee jirti. Mucayyoon kun amma ganaa walumaa galatti ji'a 3 jechuudha ji'a 3 waan ta'e jechuudha. Afaan hin beektu waan tokko hin beektu gara isheen fuutee deemtetti qofa kan ishee wajjin deemaa jirtu. Biiroo mucaan kun itti ergettis bilbilteennaan namuu silkii irraa hin kaasu. Innas ishee ergas itti bilbilteennaan namuu silkii irraa hin kaasu. Amma ammaatitti sababbiin ani ishee argee mucayyoo kan akkamitti akka isheen jirtu maaltu akka ta'e waan kan information kanaan ga'aa jirtu sababa asii yoo deemtu lakkoofsa asiitti dhiimoo banattee deemte qofa silkii dhoskitee waan qabduuf malee mucayyoon sun amma haala cimaa keessa akka jirtu beekamaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu an obboleewwan kiyya wanti isin gaafadhe isa kana sirriitti kominti jalatti na barreessadha. Garuu mootuu ijoolleen haarofti jechuudha. Osoo akka barbaadan jechuudha. Osoo itti himtaniyyuu dhuftanii asitti jechuudha. Biyyi namaa rakkoodha. Biyya kee keessatti rakkadhuuf jijjiir gaafa jettaniini waan isin jala sana miqqantan waan akka isaan hojjetanii of hin jijjiirre isin waan sana barbaadanii akkas jettaniin itti fakkaata jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya. Walumaa galatti dhaqanii arganis yoo jenne kunu akka kanatti gariin akka kanatti osoo iyyanuu qalamaa gariin immoo as buutee isaanii du'ee jiraatee isaanii osoo hin baramin reeffi isaanii bakka kana ga'eetti osoo hin barin maatiin galgala ganama akka kanatti bo'atii gaafsan immoo garaa isin nyaata jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti hin beeku biyya namaa jechuun nama argetu beeka.
Egaa ijoollee baay'eedha wantoota akkanaa kanaaf rakkate. Ani gizee tokko warra daa'ima fuudhanii gandaa jalatti gatanii daa'ima lafaa qoshasha keessaa fuunee daa'ima dhugaan isin jedha ijoolleen sun jaalatanii isin fakkaatina. Gaafa rakkoon akkanaa kun itti dhufu mucayyoon kun garaatti baattee osoo gara kanatti dhuftee raattee namuushi arguu baate wayachittis deessee ta'e jechuudha. Ingatti takka turtee jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif wanti nyaachistuun qabdu biyya ormaa dhiisati biyya keessatti iyyuu sa'aatii kana dhuunfaa keessatti daa'ima deessanii guddisuun kophaatti baay'ee ulfaata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen tokko gizee baddaniifaa hin ba'inaa jedhanii waa baay'ee bakka namni itti fakkaatu. Mucayyoo wayii amma yoonatitti kan na bukkeedha badde jechuudha. Waggaa tokko dura jechuudha osoo nani dhufin oduun achi jiru jechuudha. Hoo xiqqaatee mana 4 mana 5 jijjiire. Garuu jijjiirullee mootu hamma yoonatitti birriin kiyya kana jedhee wanti nani birrii akkaawuntii kuttachas ergadheen jiru. Ergaati bakka sanaa deemte. Ergensi bukkeedha deeme waan jedhu gizee shan asirtu jechuudha. Gizee namni isinitti mee waan namni isin miqqan isinitti fakkaata malsii deebisee dhugaan isin jedha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti of eeggannoo cimaa godhaadha. Ijoollee haarofti hin beekwani maal jedhee isin hima irra caalatti mootuyyuu nama kan nama nyaatu jechuudha. Keessattuu namni keenya isin nyaata sirriitti dabarsee isin laatallee jechuudha. Amma isheen kun dubartii taatee dubartii irratti hojii akkasii raawwattee kana falsamtee xumuruun ishee mee ilaala amma akka isheen bineensa caalaa itti taate jechuudha mucayyoo sanatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti adaraan isin jira suura namicha kanaa warri asirratti argitanii tooniyyuu waa'ee namticha kanaa osoo irra naan barreessi warri gadi fageenyaan hubattan jechuudha. Sababiin kana isin gaafadheef walumaa galatti viidiyoo namaa jala galee morra isaa feesbuukii isaa ta'u yuutuubii isaa ta'u ilaalu yeroo hunda naaf hin buusu. Hin mara malee akka gaariitti naaf hin buusu jechuudha. Waayifaayiin koo baay'ee waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf anan isinitti dhaamee dhaamsi kuni isinitti adaraa haa ta'uti naa barreessaan isin jira. Waaqayyo walumaa galatti obboleewwan keenya lafa isaan jireetti rabbi isaan haa eegu nus nu haa eegu. Waan biraa wanti hin jedhu hin jiru kana caalatti jechuudha. Nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraa walitti deemnutu turtii gaariin isin jedha.